Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya VTV irraa odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra odeeffannoowwan kana isinitti himuun kan isin waliin turte taasisu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura. Namni yeroo jalqabaaf addunyaa irratti onneen booyyee galfamee fi ture jaalama booda boqote. Namni David Barnett jedhamu lammii biyya US hospitaala biyyatti jaalama dura wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin onneen sanyii booyyee fooyya'aa dhaabbatee fi ture boqochuun ibsame. Namni ganna 57 kun guyyaa kaleessaa lubbuun darbuusaa dura guyyoota baay'ee faalli fayyaasaa hammaachaa akka dhufe doktoroonni Baltimore isa hordofaa turan dubbataniiru. Barnett wal'aansi baqaqsanii yaaluu kun taasifamuufiin durayyuu torbanoota 6 lubbuun akka turuu danda'u maashinaan deeggaramaa ture. Doktoroonni giddugala meedikaala Maryland qaama meedikaala US aturra opereeshinii onnee booyyee dhaabuu kana akka gaggeessan hayyama argatanii turani. Hayyamichi kan argame ammoo Barnett onnee nama argachuuf hiree waan hin qabneef yaalii kanaan ala lubbuun kan hin turre ta'uu isaatiin ture. Opereeshiniin onnee sanyii booyyee taasifamuufiin duras rakkoo wal'aansi kun fiduu malu hubatee kan itti seene yoo ta'u wal'aansaan booda ji'a lama lubbuun jiraatee kaleessaa boqoteera. Loltoonni Raashiyaa ammas magaalaa Kiivee dhiyootti walitti qabamaa jiraachuun isaanii ibsame. Humni waraana Raashiyaa ammas irra deebi'iin magaalaa guddoo Ukraine kan taate Kiiv iddoo dhiyootti walitti qabamaa akka jiran suuraawwan saatalaayitii ni agarsiisa. Humni waraana Moskoo kun magaalaa Kiivii qabachuudhaaf qophii haaraa taasisaa akka jiru kan agarsiisudhas jedhameera. Suuraawwan saatalaayitii akka agarsiisanitti magaalota kaaba lixaa jiranitti bakkeewwan garaagaraa akka qabatanii jiran agarsiisa. Kamisa kaleessaa qondaalli olaanaa humna ittisa Ameerikaa tokko akka jedhetti sa'aatiiwwan 24 darban keessatti kiiloomeetira 5 kan ta'u gara magaalaa Kiiviitti dhiyaatan. Oduma wal fakkaatuun mariin Raashiyaa fi Ukraine dhukaasa akka dhaaban yaadamee milkii malee xumurame. Biyya Turkiitti biyyoonni lama jaarsummaa pireezidaantii Tayyip Erdoganiin mariirra turan ta'us dhukaasa dhaabuu irratti osoo waliin galiin xumurameera. Sababa waraana adeemaa jiruun hanga ammaatti lammiilee Ukraine miliyoona 2.3 ta'an biyya isaanii gadhiisanii bahuuf dirqamaniiru. Ministeerri haajaa alaa Ukraine wanti Raashiyaan gaafatte harka kennadhaa jechuun qixxeedha jechuun marii booda dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov gama isaaniin duulli isaanii karooraan deemaa akka jiran dubbataniiru. Lavrov itti dabaluunis warri lixaa meeshaa waraanaa Ukrainiif erguun walitti bu'iinsa kana hammeessaa jiru jechuun komataniiru. Daarektarri fiilmii Black Panther dogongoraan saamicha baankiin shakkamee to'annoo jala oole. Ameerikaatti daarektarri fiilmii beekamaa Black Panther Ryan Coogler herreega baankii mataasaa keessaa qarshii yeroo baasuuf jedhu saamicha baankiitiin dogongoraan shakkamuun gabaasni poolisii ibseera. Ryan amajjii keessa baankii Atlaantaarraan doolaara 12,000 baasuuf erga yaaleen booda ogeettiin tajaajila maamiltoota baankii haala jiru sirnaan otoo hin hubatiin saamicha raawwachuuf akka yaale hooggansatti gabaaste. Akka gaazexaan New York Times gabaasetti qarshii sana ogeessa fayyaa maatiisaa gargaareef kanfaluuf baase. Dhoksaan akka ka'amu kan barbaade immoo sababa hamma qarshichaan nageenya isaaf yaadda'eeti jedha. Daarektarri fiilmii Black Panther kutaa itti aanu irratti hojjechaa jiru kun eenyummaa isaa beeksisuun hanga gadhiifamutti harka isaa cancalaan hidhame yeroo gabaabaaf to'annoo jala oolee ture. Siidaan atleet Xirunesh Dibaabaaf ijaaramee eebbifame. Siidaan kun giddugala atleetiksii maqaa isheetiin mogga'ee fi qarqara magaalaa Asallaatti ijaarame. Xirunesh waltajjii atleetiksii addunyaa irratti irra deddeebiin atleetii milkooftee fi kan hedduuf fakkeenya taatedha. Saganticha irratti qondaaltonni ispoortii gaggeessan garaagaraa argamaniiru. Kana dura bakkeewwan garaagaraatti kan Abbabaa Biqilaa dabalate kaaniif siidaan ijaaramuun ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aaf qabannee kan hangamaatti hordoftan kana fakkaata ture. Nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii.